akkabaati gooti san sirri akkas jechuun ayyee akkas gaafii takkaan si gaafadha sheekha geeleetii yaasuu naa gaafadhu naan jette turte bilbila keetillee hedduun nakkanne galchaa fidde qaama tun galchaa beek tun galchaan fidee ji akkinaan jette jaarsa kiyya geeleetiyya takka ofirraa dhiistu malee naan jeetiin anis geeleetiyya sana hedduun jaalladha akkasitti sababa geeleetiyyaa sana nanna'ii ta'ee naan jette. inni geelee isii dhiisi jee muun jenneen dhiisi jeerin isiinis ni jaalatti hamtuu irratti nagarre akkasitti wal dhiisuu dinnaan sababa sanitti inni kare ni jaalatti inni gartee hin jaalanne hin taaneef isaaf hin taane waan jaarsi dhiisi jeen dhiisuu qabdi dhagayga jollotti faaxeen dubbii tana jabeessuu qabdi jaarsi yoo gartee ani intala warra abaluu jalan deeminii ani fedhuu yoo jee jaarsi amri jaarsaatu yuqaddam amri jaarsaatu dura dabarfama dhaggeeffadhu jollotti nama inni dhiisi jeen dhiisuu qabdi nama inni dhiisi jeen dhiisuu qabdi angaan saayibtitti geelee teessan ani hin barbaaduu wajjin deeminii yoo kajaa'uun taate amrii jaarsaa dura dabarfama tigalee maaliif annaani amrii jaarsaa dura tagartee haadha abbaa duraa'u ta jaarsaa dura yoo inni haqa isii eegee nama diinte nama salaatu ta'e amrii jaarsaa dura tanaafuu sababaa sanii ni hiikee jechuudha akkas isiin qaalii jaarsaa godhuu qabdi godhuu qabdi beekama qaalii jaarsaa dura dabarfama siimuuttiin jira bara qaalii jaarsaa dura dabarfama beekama tu ayyee sheekha gaafin jedhamuun ta'e galatoon nageet geele jechuun saayibditti jechuun saayibditti isiiti akka dhiiraan saayiba jaan warri arargeen geele ittiin ayyee salaamu alaikum loko daadda eegaa oluu dadhabne dubbadhu sagalee ol fuudhi ayyaa oo maali gota keessa jirtaa sagalee ol fuudhiin jee السلام عليكم. أهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيه. أستاذة وأنتو قارامة جتني دقي. هايا ربنا أباسو ديرو مال. Qayyee wanna jedhamu tokko aadaa Arsii keessatti yeroo hedduu hin hojjetamu. Wanti sun garuu dubartii yeroo fakkeenyaaf dubartii gurguran fa'aa giddiin namarratti dalagaa warri Arsii. Dubartii wayita ammoo dhiirtillee immoo wanta sanii dalagi namaan jedha yeroo tokko. Ayyee. Yeroo yaani egaa biyyoo bira dhaqeeyyuu wanta akkasiisan godhee namaan jedhan maaliif yoo adda ta'e wanti sun ibiddaatti irraa dalagama yoo namni tokko yoo adda ta'e ibiddi sun qabatuu danda'a garuu immoo dubartiin jismii olii arguu osoo hin taane uffata diriyyaa bal'aatti seenti gariini wal biraa deemanii dhiqatanii itti deebi'an yaani dhiqatanii dibatanii deebanii itti deebi'an wal biratti hin dhiqatan yeroo tokko irrateettu takka biraa kaatee dhiqattee achi kaatee deebitee akkasitti malee wal biratti qaama olii waliin dhiqaniiti miti yeroo gurguran san qofa ka dirqamaan irratti kaayanii dirqamaan irra dhiqan. Haya yeroo gurguran san qaama sii qullaa wayii waa dibaniifi wayii dibaniifi. Yoo nama didu taate dirqamumaan godhan haadhatu goosisaa dirqamaan goosisaa. Yoo nama yoo isa jettee jettu taate hojii anis taasifatanatti seenina dhaggeeffadhu meen obs naa dhaggeeffadhu anaas dhaggeeffachaa haasawi waan isin jiru wayita gurguran san dhaggeeffadhu ana caqasi qajeelotti wayita gurguran san wayita dubartii niqaa godhanii fi aruuza wayita kannan san intala wayita kannan qullaa kashiifa qayyee kana ni godhaniif moo godhaniif guyyaa gurguran san. Akka godhan qaban ustaaza yoo isiin fakkeenyaaf qayyee saniin fedhuu jette
qayya sanin fedhu osin jette dirqamaan godha dirqamaan qabanii godhan yani dirqamaan giddiin qaama uffata sirraa baasanii godhan eha qaama si uffata dhageeffadhu meeqa dhageeffadhu na dhagahi wayta isin dirqama qaama isii qullaadha qayyee san godhanii firee oo isin didde tarmu qofa naa deebisi la uffata tidirani diriyaatti dirani akka diriyaatti diran nama tokko qofa seensisee godha yookiin intala obbayoo hangafni si jiraatan hangafati yoo hangafni si jiraatin obboleetti dhiirsaa obboleetti isaatti godha qaama isi obboleessi intala qaama saalaanii agarti hin argitu bakka yoo qaama diriyaatti gooti malee waa tokko hin gootu yoo qaama saalaan agarre umara kongo habareechen yani fi diriyaa tolkenite diratte eega gabbaate boodde ibidda san waan namni ibidda san eega waan irra naqanii boodde ustaaza ibiddarra biddilimsii naqan san irratti harka jalaan isin argitu hijaabani jidduu kana uffata jirani uffanni irratti darrabamee jedhe jidduu kana harka isiitii fi miila isii irra gadi qabdi giddii yani isin waan sun waan inni uf biraa ka'uufti waan taateef namni tokko irratti gadi qaba. Ayyee nuti yeroo isin argitu qaamasi. Nuti haraami jennee qayya gartee amma dura namni nu gaafatee jira qaama qullaa gartee kashiifa qaama saalaa laalaa qayya san godhan sani kan nuti gartee namni abbaan fedhee ayyoonu haati dhaltee ulaaluun dhorka. Sigalu jiraami? Ukaan nama biraa dhiisi. Haati dhaltee qaama saalaa intala sii laaltu intala dubraa. Shari'a kun. Ustaaza gaafii takkatti dabaladhu. Dabaladhu ayyee. Fakkeenyaaf turii laguu tokko ustaaza hin dhufaa yoo natti dhufu guyyaa tokko guutuu akkuma waan narraa badeetitti narraa badee gaafa. Yoo inni qadhee gadi qadhee jidduu kana keessatti yoo salaate akkoo maal qabu guyyaa torban taa'u kana guyyaa tokko badee muluma oolee achii ka'ee guyyaa isa lammataa deebi'a akkasitti akkasii danda'ama moo torbaanuma guutuu taa'ee achii ka'ee dhiqadha. Ayyee wanni kun sababaan malee waan takka malee takkana ta'a. Sababaan malee waanuma takka maleetti. Ayyee yoo akkana ta'u taate nati waan gootu wayita inni gartee sitti dhufee sirraa dhaabbatee qulqullaawee qaama kee dhiqattee eeganni sirraa qulqullaa'u beeyte booda dhiqatte booda salaata kee salaati. Guyyaa kana ammas yoo sitti dhufee waan inni sitti dhufu kana laaluu qabda immoo ka dhufu san maalii beekuu qabda. Wanni dhufu laalamma dubartiin takka dhiigni itti dhufee heejiin itti dhuftee dhiigni kun gartee shurufkaa qabaa gurraacha furdaadha sigalee heejii kun jechuudha. Eega sirraa dhaabbate booda ka dhufu kana beekuu qabda diimaa qallaadha moo gartee heeyduma akkasiisantu dhufaa adda baafattee jirta waan kana. Wanti akkuma heejii akkuma duraatti wanni qayyaramu jiru. Wanni qayyaramu jiru gurraachuma gartee ka shurufkaa qabu ka gartee. Akira irratti immoo guyyaa dhumaa irratti gurraachee dhufu. Ani wannuma duraati guyyaa duraa xumuraa guyyaa xumuramu san irratti gurraachee dhufa. Ati duuba odoo inni sirraan dhaabbanne jarjarteen dhiqannee immoo sumarraa na dhagaye. Jarjarteen dhiqannee sirraa qulqullaa'eetuma dhiqattee eegasii guyyaa tokkoo fi lama booda si deebi'a akkasii. Ayyee waan kana qacoolla hubadhu yoo inni gartee ati sitti dhufee irraa qulqullooytee sirraa dhaabbatee qaama kee dhiqattee guyyaa lama waan takka yoo kana agarre taate sadaffaa yoo gartee inni si deebi'u taate sigalee amma dhiigni kun dhiiga miidhaa ta'uu malaa diimaa gartee dhiiga miidhaa ta'uu malaa amma yoo keessa taatu taate isa yoo qacoollo akka beeyu taate gurraacha ka shurufkaa qabu furdaa yoo gartee si duraa wal dha'e saafaarra teessee bishaan jala neeyxee dhabgizee sirraa jahu yoo akkasuma taa'e heeydiiti. Yoo immoo ka boorawee akka gartee nama foon dhiqee taate immoo dhiiga qulqulluudha san kamiidhaati salaatan dhiiftu soomanan dhiiftu jechuudha.
akkas godhe. Ustaaza takkitti gaafii takka qofa. Haya sadii oofte ayyee. Ani obboleettii qaba abbaa qabu. Ayyee. Obboleettii biyya tana obboleeyyan kiyya birrii 80 gaafatan. Birrii 80. Nikaa maaliif? Gurguruuf jecha. Gurguruudhaaf. Nikaa godhuuf. Nikaa godhuuf birrii 80 Nikaa gaafatan. godhuuf. Ayyee. Birrii 80 gaafatanii yennaani. Birrii 80 isaaniin kennini shari'aa firdi beetiin nikaa hidhadhu waan kan kee jaarsa keessatti hin kennini maqaa keetti godhadhe. Ayyee. Achumaan isin akkas goonaaniin anaan immoo isi akkana godhanaan jedhan. Haya isin dura obboleeyyiteeti. Anummeeti yaani. Na dhageeffadhu. Isin abbaan qabdan. Dhagee. Isin abbaan qabdan. Na dhageeffadhu. Abbaan qabdan obboleettii qabda. Akkasiimi? Na dhageeffadhu. Abbaan qabdan obboleettii qabda. Obboleessaa isin qabdan. Obboleessa illee qabdan. Akkasiimi? Obboleeyyan hin qabne. Obboleeyyan dhiiraa nama 3 qabna. Obboleeyyan dhiiraa nama 3 qabdanii? Haya obboleeyyan dhiiraa 3 isin qabdan kun kagama abbaati moo kagama haadhaati? Gara abbaallee haadhalleen tokko. Abbaan haadhaan tokko. Ati immoo obboleeyyiteetii waan jetteen obboleeyyan kee ka dhiiraa 80 gaafannaani shari'aa firdi beetii dhaqiitii nikaa godhadhu malee 80 ittiin kanninii dhiira obboleeyyan keenya ka dhiiraa kanatti. Akkas jetteeni? Akkas jedhee. 80 kana. Achi kadhee ummi terga obboleewwan kiyya ummi sobeetti kakadhee guyyaa 3 soome ani hin jenneen jedheeni. Obboleewwan kiyya waliin na araarsan hin jenneen jedhe. Ayyee. Asumaan ummi waliin na araarsite garuu isaan immoo na shakkanii jiranii ustaaza biddilimsii malee manaan tolchaa malee waa tokko malee birrii 80 lafa kaa'aa jedhani. Ka biddilimsiitii fi ka waa tolchan malee. Ka waa tolcha. Wallahi baatee taphan taatoti. Guyyaa biddilimsii malee birrii 80 lafa kaa'aa jedhani. Haya didan nikaa godhu yoo 80 dhufe malee jaanii. Hiniinuu jedhani. Ayyee. Ka jidduu keessatti mari'ee jennaaniin ka jidduu keessaa ani keessa hin jiru akkuma rabbi sin godhe ta'a jedhe. Achumaan inni akkas jennaan ka jidduu keessatti kan guddise ka guddaa hin dide. Ka guddaa nun guddifne ka jidduu keessatti kan guddise. Ka jidduu kanaatu sin guddise. Ka jidduu keessa sanin akkuma rabbi sin godhe ta'a jennaan deemini ka shirraa firdabeetti ni dadhabdeena. Akkasi 80 afaan qabdeet illeen akkasi dubbii Useymiin akkas jaa ulamaa irra gurguddaan akkas jaanii khalaas dhumatte dubbiin. Shari'aan kun akkamitti shari'aa keessatti justaa? Hin jiru gabbarri hin jiru. Bikeeni kun hin taa'uun ta'u. Gabbarri hin jiru egaa isaan maallaqa malee jaanii didan. Nikaa gartee shari'aa firdi beetii jaanii dhaqaniituma godhachuu. Tolchite. Tolchite ulamaa irra guddaan akkas jaa. Yoo fi kiyyaa ka guddaa sanii birriin sobee isii tanaa walee araarsoo. Sobee walee araarsoo kuni haraa. Walee araarsi uma rakkoon qabu Rahimaa walitti araarsi rakkoon qabu. Walee araarsi. Ayyee jazaakumullah khairan galatooma. Walee araarsi gabbara nyaachuun hin jirtu jiin. Maallaqa dila kana biddilimsii malee isaaba biddilimsiiti alatti maallaqa dila kana namni isaa fida. Assalaamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam nagaa qabdani ustaaza. Nagaa alhamdulillah fayyumaa mee. Hadda carraa qabase akka ajjise matakkaan naa seene. Har'a carraa qabda ajaa'ibatti. Yaa ustaaza gaafii takka qaba. Ayyee.
Gaaffiin ani qabu ani gizee biyya bahu karaa Saharaa Liibiyaa kana wayita dhufu yoo Rabbiin Saharaa kana keessaa na baase umraa godhaa fi waa biraallee jedhee ture. Garuu ka umraa san yaadadhee isa godhee jira, umraa waggaa tarii godhee jira, ofirraa baasee jira. Garuu kaan dammoo ka jedhe san maal akka jedhe hin dagan. Ayyee waan akka sadaqaa baasuu masgiida fa'aa gartee ni gargaaraa wama takka dagatte bakka waan jette. Wama jedhe san iyyuu inumayyuu hin dagadhee iyyuu. Ayyee. Amma sanifiyyuu waan dadhufi garuu waa lama jechuu kiyya hin yaadadha. Ayyee. Tokko umraa godhaa jedhee ture. Lammaffaa dammoo hin dagadhe. Amma maal gochuu qaba ka dagadhe saniif. Wallahi gaa yaadattu malee akkamitti hukumii kanneenaa ni ulfaata. Meenuma yaadadhu wallahi ni hin beeynirra waan gootu godhuu qabdu gaa. Umraa niin godhette umraa goote. Yaa sirriidha. Ni ulfaata. Waan jette waan hin beeyneef jabaatti. Meenuma yaadadhu ati rabbi si yaadachiisu. Rakala mati salati ya dadu. Amin amin. Rakala mati salati ya dadu. Esh. Gaafii takka dabalachuu danda'a? Dabalat. Yaa Sheek am gaafiin lamaffaan dammoo gizee biyya jiru sana osoo maa beeynu ta'e osoo hin beekin suuqii namaa fa'aa keessaa waa fuunee fiinaa yookaan dammoo nyaata fa'aa nyaannee fa'aa reestoorantii fa'aa jala fiinaa. Ayyee. Osuma beeynu fa'aa fuunee fiinaa baqa wallaalummaa jechuufillee ulfaata maaliif hin dhageenna garuu akkasitti dammootni iyyuu hojiirran oolchinu amma dammoo erga biyyaa bahee as haqa namaa ta'uu waan hundayyuu da'awaa irraa dhaggeeffannee deebisuun dirqama ta'uu wayita baroodha waan biyya hin jirreef eenyu akka ta'e maal akka ta'e eenyuun akka ta'ee fi suuqii kam akka ta'e mana nyaataa kam akka ta'e waan hin beekneef yoo sadaqaa kennan hayti namaatu namarraa baati. Hisaaba hin beeytu. Akkas godhi maal afnaan namichaas hin beeytu amma suuqiin barbaadoo jettees biyya keessa otoo deemtuu baddaa hin beeytu irraa yoo suuqii beeyte nama san yoo beeyte suuqii san namni san jiraate dawwaltee jechuudha. Abaluu san ka suuqii qabu ni jira yoo si jetteeni eeni jira yoo jaan usiituma gartee isaaf waaqat ergiif $50 illee taatu. Si galee feetu gartee kuma tokko boogee isaaf nama saniif jii. Sooftaati akkasi baay'eedha hedduu beeytanii. Suuqii. Wallaa gizee biyya jiran kan. Suuqiin baay'eedha. Suuqii fi manni nyaataallee nama kaan iyyuu baay'ee gizee kuwaasii taphaban durii fudhatanii fiiguu wallaahi hedduu sheeka dhiisa rabbi nurraa habaasu malee. Sadaquma baasu inshaallah. Wali qabiitu sadaqaa baase rabbi gartee sirraa baasu. Ijoollummaa qabdaami gaafas umriin amma wooma 15 gadi umriin. Wallah 15 oli garuu waggaa 18 waggaa 18 Ayyee 18 ayyee bakka si waggaa 18 ati alaa kullaal hanga dandeessu rabbi sirraa baasu sadaquma kanni inshaallah. Hin beeyte ummata yoo beeyte ummataaf kannitaa. يوم بينك صدق مثلا بافتا الله أعلم ربي أبيخ. أوكي إن شاء الله شيخ جزاك الله خيرا ربي جزاك سن جنة سن هذه بس رب أمريكا سن هذه آمين قلتهم إن شاء الله. إيش قلتهم أصلا؟ أي ورقة برا كتاب يدو ولا فجراف كدوبين سانين تاني أيه. السلام عليكم. السلام عليكم. دبتو. السلام عليكم.